Hi guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha arraas akkuma aadaa godhanneen barnoota barbaachisaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Barnoonni arraa ammoo waa'ee YouTube category. YouTube category jechuun ramaddii YouTube yommuu ta'u, innis faayidaa guddaa YouTuberotaa fi warreen viidiyoo edit godhaniif kan qabudha. Mee osoo barnoota keenyatti hin seenin YouTube categoryin yookaan ramaddii YouTube maal akka ta'e gabaabinaan isiniif. Karaa gabaabaan kana jechuun viidiyoo ati qopheessitu ramaddii isa sirrii ta'e jalatti ramaduudha jechuudha. Mee fakkeenyaaf namni tokko waa'ee fayyaa yookaan doktorummaa barsiisee waa'ee doktorummaa YouTube category yookaan damee YouTube waa'ee fayyaa jalatti kan ramadu ta'uuf, akkasumas namni tokko waa'ee nyaataa akkasumas wantoota teknooloojii fi kanneen kana fakkaatan yommuu barsiifnu waa'ee viloogii yookaan viidiyoo viloogii yeroo daleenyu ramaddii isa sirrii ta'e jalatti qoodu jechuudha. Innis kan nu gargaaruuf chaanaliin keenya saffisaan rikoomandi ta'ee akka nu guddatuu fi namoota chaanalii bifa keenyaa qaban jalatti akka nuuf ramaduuf kan nu gargaarudha. Viidiyoo irraa keessatti akkamiin kaataagorii yookaan ramaddii kana akka sirreessinu wal duraa duubaan kan isin garsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuun na wajji turaan affeerraa kooti. Okay guys, ramaddii YouTube kana akkamiin akka sirreessan bifa salphaateen kan isin agarsiisa. Jalqaba irratti kana godhuudhaaf maal godhuu qabna? Jalqaba irratti wanni godhuu qabnu aappii Chrome akkuma argaa jirtan kanaan aappicha kallattumaan ni seenna. Aappicha yeroo seennu kallattumaan gama keessaa kanatti nu dabarsaa jechuudha. Amma jalqaba irratti iddoo search jedhamtu kanarratti akkuma xiyyaan isin agarsiisu kanaan maal goonee barreessina? youtube.com jennee barreessina. Haala agartan kanaan erga haala kanaan youtube.com godhee barreessee iddoo search jettu kana nin cuqaase. Yeroo search godhu kallattumaan gara YouTube kiyyaa nanaqaa jechuudha. Haala amma agartan kanaan iddoo loogoo kiyyaa yeroo agartan chaanaliin kiyyaa loogiin naaf ta'ee jira yookaan seeneetiin hin jira jechuudha. Isin yoo loogiin hin godhin iddoo loogoo gama gubbaa kana cuqaasuun chaanalii keessan filachuu ni dandeessu. Loogiin godhuu dandeessu. Akkuma agartan an loogiin godhee jira. Amma itti aansinee iddoo home gama gubbaa irratti argamtu kana kunoo akkuma agartan kanatti iddoo home jettu kana nin cuqaasaa jechuudha. Jalqaba Chrome kiyyatti na deebisaa jechuudha. Amma irra deebi'ee maaliin godha? Iddoo search jettu kanatti ammas deebi'ee amma barreeffamaan sirriitti barreessu kana sirrii ilaaluu qabdu studio.youtube.com kunoo haala kanaan yeroon barreessu haala kanaan naaf bahaa yookaan ammoo iddoo search godhee seennu. Yeroon search godhu akkuma agartan kanaan kallattumaan gara aappii studio weebsaayitii isaanii keessatti nanaqaa jechuudha. Erga haala kanaan nanaqee amma sarara sadii kan gubbaa irratti argamu nin cuqaasa kunoo akkuma agartan kanaan yeroon cuqaasu iddoo desktop site jettu kanarratti raayitii hin qabdu amma raayitii nin godhaa jechuudha. Kana godhuudhaaf awutomaatikaalii ifiif eessatti akkana dabarsuun ilaaltu yeroo an raayitiitti godhu search godhee jira jechuudha. Kunoo haala agartan kanaan keessoo YouTube kiyyaa yookaan keessoo YouTube studio kiyyaa bifa kompiitaraatiin haala kanaan naaf banaa jechuudha. Erga haala kanaan naaf fidee amma gaddeemee kunoo iddoo xiqqoo seetingii zoom godhee asin agarsiisu iddoo seetingii fakkaattu iddoo xiqqoo tana kunoo akkuma agartan kanaan iddoo kana nin cuqaasa. Iddoon itti maree isin agarsiisu kana yeroon cuqaasu maal akka naaf fidu ni ilaaltu. Amma haala kanaan zoom godhee naaf fida jechuudha. Bifa kompiitaraatiin haa isin agarsiisu. Bilbila irratti xiqqaatee waan mul'atuuf haala kanaan zoom godhee isin agarsiisa jechuudha. Hin dogoggorina. Erga haala kanaan nu fidee amma maaliin godha? Iddoo upload default jettu tana kallattumaan nin filadha jechuudha. Erga haala kanaan filadhee gama kanatti na dabarsa jechuudha. Haala kanaan iddoo basic info advanced jettu tanarraa iddoo advanced setting jettu kana nin filadha jechuudha. Akkuma itti maree isin agarsiisuun haala kanaan yeroon advanced setting filadhu kunoo gama bitaa irratti iddoo category jettu kana ni argitu jechuudha. Haala kanaan iddoo category yommuu filattan erga YouTube category keenya filannee haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Akkuma agartan kaataagorii yookaan ramaddiiwwan adda addaatu as jira. Fakkeenyaaf namoonni doktoraa waa'ee fayyaa barsiisan haala waan waa'ee heelzii filachuu qabu. Akkasumas waa'ee koomedii kan barsiisan, waa'ee biloogii kan barsiisan haala kanaan filachuu danda'u qabdanii jechuudha. Chaanalii keessan irra dhaabbattanii jechuudha. Haala kanaan yeroo filattan
waa'ee entertainmentii fakkeenyaaf amma akkasumas waa'ee how to fi educationii kanneen garaagaraa filachuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan an amma tokko filee haa isin agarsiisu erga tokko filee maal chaanaalii keenya irra dhaabbannee erga filannee haala kanaan amma iddoo save jettu kan gama mirgaa irratti argamtu kana kan ni cuqaastu kallattumaadhaan save godhuudhaan chaanaaliin keenya guddina ajaa'ibsiisaarra nuuf ga'a jechuudha. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa warreen haala taatan chaanaala kiyya subscribe nuun oduu yaadaas ta'ee gaafii keessan komenteedhaan naa kaa'uun dagatinaa waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa nagayaan tura. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.